Guutari? Guutan bakka. Ayyo. Ono doktorachi matta chishe. Welcome. Bagere ge addu. Ay, Baga nagaa nu eedan. qophiidha. Waa lola deemaa jirta. Jechuudha osoo sagantatti hin eegaliin dura waan haasoo beektu ni qabda jechuu fedheeti. Wallahi. Sagantatti osoo seeriin haasaya sila seera warra miidiyaatitti dhumarra namaa kennanii miiremaa carraa jalqabaa miti bar. Garuu kun uummata keeti uummata kiyyaa miti. Jarri kun tiktok keeti waan ta'eef. Ay uummanni kiyyaaf kenni qabu hunduu kennumaa. Ayyee. Okay. Haa ta'u abbaan sagantaa mootu dhumarra namaa kennamu ta'a akkas. San sirrii jettee dhumarra isinii kan namaa dura irratti waan je'uunii qabdu yoo barbaaddeetti. Okay. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan muslimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan sabaan Oromoo taatanii saba biraa taatanii laayivii kana jalatti argamtanii asumaanuu laayivii kana yeroo gadhiifamellee ilaaltan hundi keessanuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin bira haa ga'u. Har'a keessummaadha qabannee dhufnee jirra akkuma viidiyoo irratti isiniin jee nama keessaniin qabee isinii fidee hanga ammatti nama riikaddiin isaa laayiviin isaa hin cabinii hanga ammatti akka Oromoo akka Itoophiyaa I think akka Afrikaatti illee qabatee jiran fakkaata. Egaa sagantaan gaafii fi deebii wal duraa duubaan kan taatudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Ammallee osoo ittiin seeniin dura hanga reefu uummanni sagantaan quraanaan haa banamuu jiru jiran gartee viidiyoo wayiitii agarre ulamaa'ii teenya gurguddoo jettee maqaa hakkeefaa keessatti dhooyte dubartiin takka isaan hanga reefu komantiin sagantaa quraanaan banaa yennaan asaantiin mucaan ulamaa'ii seetanii jetteen. Sariifuu inshaallah guyyaan quraanaan banamullee ni jira yoo asliin fadhinnaa isaatiin banees mirga qaba. Tole daarektii kama gaafiiti jetti natti dabra. Jalqaba irratti mee aslii maqaa hankee guutuu fi eessatti akka dalattee nuuf ibsi. Maqaa kiyyan beekuma uummanni kun hundi hin beekama. Inni beeka maqaa kee namni asli beeka doktora beeka waan dirata akka beeka maqaan kee ka dhugaa ka aadaaf abbaan si baase eenyu. Wallah anu maqaa san waggaa 20 olitti ni waamamne gara dagachuutti deemaa jiraayyuu. Anu maqaa san amma gara irraanfachuutti deemaara. Akka dhugaatti maqaan kiyya yoo dogoggoruu baadhe Abdulhakiim Sheexaahaa garuu natti fakkaata. Be wallahi maqaa kee ka dhugaati. Maqaa warri naa baase Abdulhakiim. Abdulhakiim seef godhadhaa maqaa kana Abdulhakiim maqaan isaa. Waa maqaa rabbiin akka jaalatu by the way Abdulhakiim gabricha rabbi jechuudha. Asli yoo eessaa fidde eenyu si baase? Asli illee maqama asladdi maqaan kiyya lama asladdi Muhammad yani faamilii lama qaba. Okay. Maqaan warra tokko asliin kun asladdiin irraa asligee shorti gootu argite. Akkuma warri amma maqaa fakkeenya Facebook irratti yoo argite warri Facebook abdii jedhu kun hundi isaa backgroundii abdii kana maqaan kee dhugaa waliin Abdul Fattah, Abdul Jabbar, Abdul Aziz, Abdul Harim akka Ahlim akkasii bar. Akkas xiyyaa warra yaa sirri. Akkuma warri maqaa Abdul Minaamin kun Facebook irratti abdii godhatu wal gabaabsee argite anillee asladdiin masarii irraa aslii argite. Waaw. Maashaallah. Galatoomii maqaa lama akka qabu nuuf himee jira. Tole osoo gaafii biratti achi hin deemne ijoollummaa keetirraa hin si gaafadha. Asladdiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse osoo biyyarraa hin bahin dura barumsarra ture moo daldalarra turte moo akkami haala madarasaa barachuu turte moo haala kamirra dabarsuu turte ijoollummaa kee? Ani ijoollummaa kiyyatti waanuma ijoolleen baadiyyaa dalayduu dalagaa guddadhe.
قراتي جرا قرآن ديمتي مسجدتي قراتا شيخنا نترتي mana barumsaatu jira bilee achi galte hoolota eeguu jira horii eeguu jira hojii warra gargaaru jira akkasuma akkuma inni baadiyyaa kamuu guddatutti guddadhee wanni addaan jiru gabaabsee Oh, masyaallah. Asliin osoo biyyaa hin bahin dura horii osoo eeguuti warruu namatti naqee achumaan immoo mana galuu sodaatee badee waan jedhuun dhagee wanni sana gam dhugaa. oorruleen midhaanitti naqee hin banne osoo horii eegu hoolota bineensi nyaatee warri natumaa sodaadhee achumaan bade qaraati. Eefa baddee booda manatti hin deebine osoo. Laa abbaan kiyyaaf hangafa waan ta'eef inni dargaggeessa yeroo sanitti farda yaabbatee tiriin asii lafa torbaan tokko deeme guyyaa tokko na jala dhufee achi nagarafaa nagalchee xiqqoo tattaa'ee ergatti humna baasee mootu galaa kara adaamaa. Adaamaa gisee inni jedhu mata haaraa dhaqee achumaan Jibuuti dhaqee Yaman Suudii jalaa dhaqee addaan fagaate. Jalqaba biyyaa bahiinsi kan kee bara kam ture gaafni ati Adaamaa deettee Adaamarraa gara Jibuutii deemtu bara kam? Gaafa an biyyaa ba'uusan waan bara sanan qabatanii Adaamaa gisee dhufu namni afaan Oromoo dubbatu hin jiru an afaan Amaaraa beeku barandaa bule nama afaan kiyya beeku wallaalee. Barandaa bultee gaafa jalqaba biyyaa baatu? Karaa gubbaa bule barandaa ifama karaa keessa deemee osoo laala achumatti dhiitee bariiti. Guyyaa meeqa teesse Adaamaa keessa? Adaamaa baatii tokko waan akkasii taa'e. Eessa teesse duuba baatii tokko guutuu? Halkan baree bulee ganama toora 07 kanarra mana dallaalatu jira kan ijoollee gaafadhe achi nageessanii fallaaginnaa ta fallaagii inni agganaan nyaalleen bakka jedhu jira barreeffamni. Aya. Bakka fallaaginnaa ta fallaagiin kun maal waliin agganaan nyaan jedhee dhaqee achi dalagaa dagalchannani dalagaa barbaadaa warri dalayduu barbaaduu jira achi mana nyaataa wayii seenee baatii tokko achi dalagadhee achirraa birrii 50 fudhee mata haaraa yaabbadhe ofirra. Okay, kan booda mata haaraa teesse mooqattituma deemte? Mata haaratti gisee birrii 50 dhumtu shifeera kadhe shifeera tasaabii kana warra akka amma tiraaka jedhanii kana. Jibuuti irraa ol fe'u kan. Isa kadhee inni Jibuuti nageesse. Aya, Jibuuti ta'e san boodoo? Jibuuti gisee dhaqellee dallaala tokko jira sheeka wayiiti Hasan Oromoo jedhanii isallee warri kennan jiru birriin qabu jireeniin kadhee anxiqqaa isaati doon yoo san 50 inni rabbumaaf jecha doon irra nakaa yeree namuma rabbi jecha rakkatee biyyaa baay'ee akkan hoolota gattee biyyaa baay'ee beeku. Doonii gubbaa si kaa'e? Doonii gubbaa na kaa'ee Yaman dhaqee Yaman irraa guyyaa 17 deemeetiin waan diizaan kana ta'e. Diisaanis suudumaa? Diizaan akka ammaa kana kamitti hin seenanii duraan lafumarraan seenta gara ga'aanu kana. Samboota suudii seente? Suudii seenee. Suudii eegamtees? Oh, biyya meeqa dhaqe? Suudii baatii 8 taa'ee jiniin achillee dalagaa bareedduu barbaadan jennee deemnee qabanii biyyatti darban. Baatii 8 waan akka dalee kanuma teesse? Baatii 8 re'ee eegaa ture re'ee xiqqaadha ilmoolee re'ee mucaa warra wanno machaara tokko jira karee guguddoo eeguu anaafilli saayibaa ani re'ee xiqqoolee ilmoolee eegaa. Birrii 4 waan akkasii kafalanii 50 naa kafalan. Aya, 50 jechuun riyaala? Ammaa mibar waggaa 20 dura. Aya. I think toora 97 kanatti fakkaata akka Itoophiyaatti. Aya. Achirraan inni re'ii gurguddoo egaa xixiqqoolee egaa birrima 550 nuu kafala namichi lama walirratti sarraatanya lama.
Okay. So mindaa baatii meeqaa walii qabattee jechuudha baatii 8 Baatii 8 samboota kara biyyaas darban. andi birrii gara kumaa fi wayii kana qaba gaafna darban yeroo sani ulet birka 75 saantibii sharafatta yeroo san warra hajjinna umraa kana jira malee akkasuma namni kun hin jiru kabaaran deemu kun. Arriyaala kumaa fi wayii birrii lamaa fi saantima 75 sharafadhe. Haya. Gaafas yoo su'uudirraa galte beektaa karaa Anwaar Masjid kana cinatti diyaaspooraan ishitti kophee guguddaa kana bitataa surree bitataa mana hidhaatitti baxxaaniyaa kana sa'aatii bitataa. Haya. Amma ol dheeraa kana kan akka ijoolleen Awurooppaa godhattu kan argite. Eh. Kalafarra harkisan amma karaa paraa kana. Ani biyyatti boottii malee waan akkasii kophee gombaa malee argeen beeku su'uudirraa galee akkasitti birrii 70 maaliin caammaa guddaa kana bitadhee. Haya. Jeans fi kootii wal fakkaatu bitadhee akkasii osuma deddeebinoo mallee ijoollee hiriyaa biraa sagalagala Jibuutirraa orrara wayii mucaa Jibuutitti wal bira tarreen argee achumaan Adaamarraa Direedawaa yaabbanee Direedawaatti baaburra birrii 30 tikkeeta murannee Jibuutitti deebinee ofirraa yaman baane lammaffallee. Hai. Lammaffas yaman deetu. Lamaffaa hedduu deebi'an baaratti kama jalqabaattu akkasii malee baara taraa hedduu deebi'an. Duuba kara kamiin kaayiroo seenuu dandeesse? Kaayiroo bara akira kana gaafa irreecha 16 sani. 2016? O Kuma 2016. san dura biyyuma Arabatti turte achi Yaman. An san dura Yaman waggaa lama waan akkasii ture sanirraa achi su'uudhi wali. Okay. So miidiyaa suuduma jalqabde moo kaayiroo efa dhuftee jalqabde? Laa ani gaafa karaa baaraa deemuu feesbuukuma normaalii kana qabaa. Akkasunda aktiivii miti eeguma kaayiroo dhufe kanamaa wal baran. O jalqaba kaayirootti miidiyaa jalqabde. Kan dura reewwama xixiqqaa kanaati nasiibuma malee ani jalqabuu kiyyaa hin beeku asumarratti uf arge malee. Hin jalqaba jedhellee hin jalqabne bakka kana gaa jedhellee hin jalqabne ani kama namni hundi dabalatee na waamuuf arge malee takkaa feemasii taallee hin beeku waa'ee feemasii kanallee hin beeku akka itti fayyadamanillee hin beeku akkanumatti homanatti dhufanii mana dabbaroo osoo godhu namaan wal baran. Quban qabu. Jalqaba guyyaa laayivii seente. Okay. Feesbuukiin kiyya yeroo dheeraa fi waan irra ture fireendi qofarraa nama fireendi qofa arga waan argadhisu. Okay. Public hin taane jechuudha. Public hin taane eega namni feemasii ta'ee koomentii kana akka mallaqaatitti fooloo kana lakkaayuu eegalee maal jedheen deeda waan akkanaattu jira jedhee jira dhaggeeffadhee publikii sanirraa namaan naa baasaa jedheeni gaafa torbaanii warra feemasii namni suuraa jalatti qabu san hunda bira tan. Gaafa jalqaba laayivii seentu ni yaadatta nama meeqaas daawwate jalqaba. Anamma kaniin laayivii seene ni irraanfadhu ati hoo ni yaadatta jalqaba. Gaafa jalqaba laayivii seennu iyyaadhee anaa fi reedii fi mucaa tokko taanee mucaa ibsuu teekka taanee tiriin birdilimsii uffannee nama kana dhokannee laallaa namni gizee 5 ta'u jalaa dheessina hin laallaa akkatti birdilimsii jalaa nama kana jalaa dheessina namni kun. Na kophaa taanee seene nuyi sodaannayyuu nama sadii fa'aa taanee seene wal bira teessee. Achumaan namni nurraa yaa'u dinnaan guyyaa lammataa sirba Amaariffaa kana itti barannee birdilimsii uffannee kaanee cafarre Amaariffa kanaan Amaara dhufee kan jenne. Maaliif Amaara akkasiin saaffeetan? Nama sitti ol deemu kana hin sodaatta margaan haaraa dhufuutaan. Namni gizee yoo jedhu ma dhugaan dhufee si bira dhaabasitti fakkaata. Gizee namni shanirra ol taru ni sodaannan. Okay. Ajandaan isin jalqaba qabatanii dhuftan maal ture? Nuti laayivii osoo eegalin dura barre yuutuubii fi peejii qabna nu jalaa guggubate malee peejii qabna anaaf reediini
Okay. Diraamaa dalayna gaaf duraanii diraamaa dalaynaa koomentiin dubbifnu maal ilaallu diraamaa xixiqqoo mana keessa gaggabaaba kana dalaynee gadhiifna viidiyoon ta'e inni haalli ilaalamtu yuutuubii irratti argina bakka googil irra seenne jenneetuma dhiifna ittiin nutti tolee bakka yuutuubiin beeynu nu waan nuti feesbuuk irratti qoosaaf goonu ijoollee yuutuubaraatu achi geeffatti beeyta. Gaafuma sanuu ni beekan jechuu jirri waan akkanaa. Nu nama hin beeknu namni hin beeka viidiyoo nutiin hojjanna bakka osuma akkas jennu viidiyoo takka gabaabduu ramadaana keessa hojjannee sa'aatii 24 keessa namni miliyoona 12 laala. Namni miliyoona 12. Viidiyoo akkami sun? Viidiyoo akka kunoo hindiin hojjettu san algaa irraa jalaa irra ciifnee lafti ramadaana akka nama rafuu wal dhoofna maal jenne akkasitti akka nama irri kun miilan gazooree ozooree walumatti fakkaata. Miliyoona kana gatii isaanii beeytanii gaafasiisin baalii isaa guddina isaa kana. Namoonni namoota iskiriinshuut goree nutti erga malee hin beeknu nama shan turaalee godhan turee nu gadhiifnan biraa deemne dubbifnu iyyuu bara quban qabnu. Akkasitti wannoo miti san booda akkuma carraa al dhufne ani mootu akka dhuunfatti feesbuukiin kiyya vaaraan dhiyooma kana bahe gaafa Teddy Afro manaxirii godhatee uummata gargaaruu kara sabbata burraayyuu kana dhaqe wayii Oromoon itti ka'aa turte gilee wayyaaneen baduuf deemtu san. Yeroo san namni hundi Teddy itti ka'aa jira amma rifeensaa jira. Manaxirii uffatee akka Teddy sanitti maglacaa kenna jedhee waan rifeensan aadan kana ijoolleen na jala qabanii. Live irra jira namni baay'een dhufee na daawwatee feemasoonni hayyoonni Oromoo hundi bakka kun fooloo na deebisee kun natti ergatee. Ka'aabin faa hangaasaa faa naziir faa guyyaa san wal barannee achi yoo san warri bakka warri kenna fudhata jiru feesbuuk irratti gurguddaan hangaasaa fi ka'aabii fi naziiri ka'aab naa dawwalee akkaataa itti feesbuukii fayyadaman maal kana yaada naa kenne achirraa bakka wannoo ta'e akka hin baradhe waan hundi akka ergaa dabarfatuu danda'an akka nama hordofu akkasitti bilbilaan na hubachiisa kan dura Wow. Jalatom. Sambooda irraa Dr. Slinga anu Facebook irratti kan hin beeku akka aktiivistii taatetis saba kan kee cinaa dhaabbachuu turtee yeroo takka asumatti arraba addunyaarra hin jirre nama arrafita. Yeroo takka asumatti bikka gargaarsaa dhaabbatta. Yeroo takka asumatti nama amantii tanteetu ka'e quuqama amantii teetii qabdu kophaa kan kee baatee lolta. Yeroo takka abiyyi faarsita. Yeroo takka immoo Jowaar bira dhaabbatta. Kami ati keessaa karam jirta. Asliin garam jira. Bikka dilatan hunda ni mul'ata. Kara tokkotti sin agaran. Maaliif? Ani bakka takka iyyuu hin jiru ani anuma. Asliidhaan. Namuma of danda'ee waan itti fakkaate waan itti amane godhu malee ani gara takka iyyuu hin jiru ani gurraachuma argitu kana anuma. Nama of ta'ee of danda'ee waan sammuu isaa amansiise godhuu fi nama Jowaariin jaalatuuf dinqisiisa. Jawaarii fi Jawaar qofa? Akka karaa warra poolitikaa keessaa Jawaarii ma jaalata. Okay, faarsee bulaa jechuun maal jechuu? Faarsee bulaa jechuun nama fakkeenyaaf ati Kanaadaa jirta doolaaruma 50 na ergitee waan akkanaa godhi jettee ergitee handhaqee nama tokko arrabsee isuma jechuun faarsee bulaa jechuun saree jechuun saree bakka yaatteef lolti. Okay, garuu yeroo ammaa kan irratti xiyyeeffatame warra mootummaa ijoollee mootummaa jala jirtu ijoollee mootummaa faarsitu sana qofaatu faarsee bulaa jedhama. Maaliif? Fitti beebar faarsee bulaa jechuun saree jechuun si jedhe sareen bakka nyaatteef lolti hin dhageettu. Okay, arra kaatee ati Jawaar yoon fi faarsitu taate faarsee bulaa ni jedhamta moo hin jedhamtu? No, Jawaariin hojii isaatti safaarsa malee namni nama kafalee Jawaari akka tanduulee nama kafalaan turre namni si kafalullee hin jiru. Yoo dhugaa deeggartanii faarsita yoo dhugaa awwaaltanii abaarta yoo argatte gamana kanuma akka an beekutti haga argitu. Saniifuu uummanni usee faarsu sun kafaltii kafalamaaf jechuu usaniiti miti. Eenyu? Jarri bikka biraati mootummas ta'ee kaabinees faarsan ijoolleen hedduun amma ka'anii tuma footoo maxxansanii faarsanii poolitikaa keessattis ta'ee akka dhuunfattis ta'ee faarsee bulaa jedhamanii qeeqama yeroo hedduu ijoolleen san saniifuu kafaltii kafalamaaf jechuudha.
Faarsee bulaan gosa hedduu jira. Faarsee bulaan inni tokko nagayumaan bahee galuuf faarsa warra biyya bulchu. Haya. Nageenyuma isaatiif biyya jiraami nageenyuma isaatiif bahee galuuf faarsa. Sodaaf jechuu. Nageenya barbaacha. Okay. Inni tokko mootu yoo waan wayii dalagatee lafaa qabaa san akka hojiif itti mijatuuf haala mijeeffatuuf faarsa. Faarsee bulaan inni guddaan immootu wanni akka lafaa aballiin waan garagaraa kennameefi faarsa malee mootummallee na faarsa jedhee mallaqa namaan kennu. Okay. Wow. Mootummaa yoo ati faarsite dandeettii teetirratti haala si mijeessa. Yoo ati nama biizinaasaa taate waan garagaraa. Yoo mootu ati miskiina waa takka qabne taate mootummaa deeggartaa bakka feetra itti nagayaan baatee galtaa abbaa barbaadee waa jetta yookaan milisha ganda keessa aree kaballaan si oofa yoo ati faarsite. Akkasi gosa akkanaa hedduu qaba. Thank you. Adda nu baastee galatoomne. Mee jireenya kan kee keessatti wanni si mudatee ati haga ammatti hin daganne tagammachuutis ta'e tagaddaa ni qabdaa? Nama jiru jiree mudannoo namni lubbuun jiru hin dhabu mudannoon tiyya baay'ee kam jedhee kamsitti muudanna baay'ee. Ta yoomillee hin daganne namaaf qooduu barbaaddu yookiin qooddee jirtu amma dura ni qabdaa? Gaafa dura su'uudii tara lammataa deemu dura deemee deemu jaalallee qaba ture beektaa? Karaa dheeraa kanaasi deemnee gaara marbaa kana warris karaa suudii deemee hin beekaa yeroo nuti asii gaara marbaa jallaa kana ol finnee kamisitti gaaratti ol ba'u kaane ijoollee dalagattoo itti dhufee gaafas mobaayiliin akka amma iPhone kun Samsung kun hin jiru Faisaliyaa fa'aa jennaan M70 fa'aa jennaan jira beektaa gaafas. M70. Abu Shaytaan fa'aa jennaan jira. Mucaan tokko ka bira gorree beelofneetiin Kadir Martuu dhaggeeffata beektaa? Yaa Rabbi hiriyaa dhugaa isiif na qoodde gargar nu baasin ani ka'eeru tokko sirba san sammuu keessaan qabu. Haya. Mucaan sirba san dhaggeeffata. Edaan akkatti jaalalleeti yaada dabamu karaa kana fagaatu qilee keessa deemaa jira jedheetti booya asii gamatti gaggara galee ofirra baarannee. Thank you. Galatoomne. Doddoo ajaa'ibaati. Karaa gaafii jaalalatti seennaa mee jalqabaa asliin bara kam jaalaltiis qabda? Jalqaba. Eenyu taasii qabda? Jaalalli ijoollee baadiyyaatu jalqabaaf dhufan qabdu bara osoo bishaan buutuufaa bakka horii hedduutti wal jaalatta beektaa? Okay. Gaafa baadiyyaatti dhalattu akkuma gaafa itti dhalattu guyyaa dhaloota keetii waraqaan siin kennamne gaafa jaalattullee sabuma keessatti bara akkasii jettaa wanni hundi akkana nutti hundaa waan ta'eef ani bara kana jaalalti na qabdee hin beeku kama guddadheetiin shamarran kanaan bakka gaafa sanillee haala teknoolojii wajji deema janaan gabayatti wal argitaa nagarratti eedaa bakka cidhaa fa'aatti qamisii abbaa lamaa sadii ganda keessa jira baadiyyaatti bifaan eedeetiin afoo baatee nagaya gaafatta hin geeggeessitaa obboleessa yoo argite hin dhiittaa abbaa yoo argite waan akkasii malee gaafuma xiqqaatirraa baran beeku. Baran beeku xiqqeenyumarraa dhalaa feete jechuudha. Ay jaalalli akkuma nama kamuu qabdi malee wanni dhiira biraatiin addatti dhalaa feetu hin jiru. Okay. Galatoomne. Karaa haadha seenatti seennaa mee haadha seenaatii wajjin akkamitti wal baruu dandeesse jalqaba eessatti wal barteen biyyatti moo kaayirootti moo eessatti akkamii waliin dhuftan? Haadha seenaa konkolaataa taaribatti waliin dhufin. Taariba eessaa? Isilleen as dhufuuf deemti anillee as dhufuuf deemu. Yaasboora ta'uuf deemu lamaanuu. Haya.
konkolaataa waliin nu fidee jarri gara nama torbaatii nullee nama torba nama kudha afur walitti fe'ee Suudaan irraa Sahara Masrii kana walitti nu fidee Aha. ani gaafas fireendii wayii qaba ispoonsara irraa taatee karaa baaraa kana beektu tanaan deemtu wayiitti jira. La ilaha illa. Haya. Egaa biyya haaraa takka yoo deemtu bar nama dirroo deemu jala deemta imaama qabda. Haya. Ani nama gaafas wajji deemu nama Jarman kana Faransaay kana biyyoota Awurooppaa kana nama beeku duraan deemuuf yaalee no rakkoo garaagaraatiin karaa deebi aga Suudaanii aga Libiyaa taatu mucayyoo deemte takka wajjin deema Adaamatti wal barannee fireendiitii jira. Haya. Ani isii wajjin deemaa haati seerallee hiriyoota isii wajjin deemtii. Aha. Shamarran amma nu bira jiran baay'ee kana keessa xiqqashoo nama ija laafuu uffata hijaaba kana saaraa kana keessatti uffatti. Aha. Tana wajjin deemu tun immoo warri daldalaa kunillee itti ilaalaa araboota itti fi gabeessa surreen deema kan wajjin deemu warra magaalatti. Mhm. Afaan arabaa beekaa. Mhm. Mataan qullaa bakka akkasitti araboonni kun na cinqan dallaalli kun harkaa fudhatu beekta. Haya. Ani garaa kiyya keessatti biyya takka lama kabalamee jiru. Aboo agaan taloo kana wajjin uffisuu miskiintitti tana jana jala dhiyoo qalbii layyatti beekta gillee kaballaa quufee as deebi konkolaataa irratti. Haya. Akkasumatti karaa Saharaa Suudaanii kana wajjin dhufnee yeroo dibbara biyya kanaa gaasee nu magaalanatti illee isin dhuftee nu biraan ta'etti beekta ijoollee kaawwan irraa anaaf isitti dhiyaata. Haya. Anillee gisee isin nu biraan achi deemtee bakka ijuma rahmataatiin laala beekta. Haya. Itti dubbachuuf tabiraa biraa qabda rakkoo karaa deemaa jiru taami. Mhm. Obbolummaa makanaan itti dhiyaadha akka isin achi hin fagaanne an diskoortii godhachuu yaada qaba waan ta'eef gaafa bakka geenu. Haya. Achiin asin dhufnee as dhufnaan isin obboleettii bira dhaqxee obboleettii asii qabdi haati seenaa. Aha. Tani wal ta'uu dinnee baaraan deemte amma Faransaay jirti natti fakkaata. Okay. Isin deemna nan duraanuu qalbiin irra jirtu kana wajjin dhufne jira waan ta'eef haadha seenaa wal barannee nikaa godhannee waa ittiin haadha seenatti wal fuudha. Yeroo hagam turtanii nikaa godhattan jaalalan? Laa jaalalan waa takka wajjin turre isin obboleettii bira dhuftee akka isin deemte guyyaa wayii kanatti argee itti mee lakkoofsa irraa fudhee eegasii bilbilee fi walumaan haasofnaa gaafa kaan karaan baaraa kun baarri badee wal fuuna maal gonaa ilmoo malee teennaallee kophaa ta'a kunoo mucee fireendi xiyya baaraan deemte maal jedheeni warratti ergadhu naan jette warra isiititti erguuf itti bilbilaa yeroo sani master pilaanii jira karaan cufaadha jedhanii bilbila warri tole jedhee nama wakkalatanii nikaa hidhanneetu kararratti malee kararrattu guyyaa lama sadii wal agarra biyya kanatti karaa mana isaanii mana obboleettii isaaniitu karaa. Wow, mashallah. Asliin seenaa malee ijoollee biroo qabaa jaan aslii waliigalas ijoollee sadii qabaa lamas qabas tajaan ni jiranii dhugaadha. Asliin seenaa malee nama biraa ilmoo biraa ni qabda. Qaba ijoollee obboleewwan seenaa hin jiru. Eessa Durba jira? lamaa fi dhiira tokko qaba seenaa hojii. Eessarraa qabda sanoo eessarraa fidde haati fuutee turte bultii keessa turte dura. La piraayiveetidha kana jechuun barbaadu ijoolleen guguddoodha yoo nas jiraate taaptaaf gochuun mala nama wajjin asirra oolanii akka namni beeku hin barbaadu seenayyuu wajjin akka dhiyaarrafaa jira waan ta'eef. Wallahi ni erganii waan kan keewun ni jiran. Yaa miidiyaa fayyadaman tiktookii qaban feesbuukii qaban gurguddoodha namni tiyyatti hin beeku walumaa wal Aboodiis. wallahi nageenyuma isaaniitiif ani beeksisuu hin barbaadu. Okay, gaarii goote rakki. Okay, waa'ee seenaatii wal qabatee komantiilee hedduunis yeroo takka maaliif barumsa ishiirratti hin xiyyeeffachiisne maaliif miidiyaa irratti fookas akka taatu godhanii jaaniiti gaaffii hedduun komantii keessaanis viidiyoo keessalattis ni arka. Seenaan barumsa hin barattu miidiyaa qofarra jirti moo ishii eebbifamtee uffata kaattuanis arkeetiin jira.
barumsa barachaati miidiyaas hordoftoota hedduu qabdi. Mee waan kana ifa godhiif namni takka takka waan hin barannee miidiyuumarra ooltuu fakkaata itti. Ani hin beeku sana. Ani abbaa firiidamii maatii ofii eeguu abbaa akka warri keenya nutummaa ta'e nama guddatanitti abbaa akkasii abbaa garaa jabaatu kan ilma ofii jaartii kunuunsanii miti ani ilmaan kiyyaa fi jaartii ilaala. Abbaan kabara hin baratanii hin qaraanii miidiyaalee gilee fayyadaman kana malaaluu osoo hin taane ofii tireeningii itti godhan waan gana gaaf guddatan kooloo naa godhan yaa'ii kadhatan akka isaan waa hundaanuu nama gattan hin barbaadan yoo rabbi na dheerete ijoolleen. Galatoomi. Guddina keessa seenaan tante doktora akkasii taatu feetamoo joornaalistii moo aktiivistii moo maal akkasii taatu feeta daa'imni ta'e akka yaada keetitteeti. Fedhiin abbaa hin daangeffamu waan rabbii fi taasisuu gaafumisiin bakka geetti walumaa eena inshaalla. Rabbi bakkaan si haa ga'u. Tole galatoomi. Gaafilee armaan gadii jettii eeyyeen godhe yookiin immoo lakkii hin goone jetteetii naa deebistaa. Yoo gootee jiraattee godhe yoon godhin immoo lakkii hin goone naan jettaa. Okay, gaafiin duraa osoo laayivii irra jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beektaa? Shak. Amma waa takkaa jira baratitti amalli kiyyaaf amalli nama miidiyaa ka tokkoo miti maaliif jennaan amma ani guyyatti sa'a lama laayivii yoo dhufe miidiyaa sa'a lama qofa laayivii yoo dhufe sa'a lama qofa ta'a. Namni dalagatee dhufu irribaa ka'ee dhufu gizee gattu waan arguu haalachiir taa'usee malee an amma yeroo baay'ee sa'aatii 5tti seenaa sa'a tokko yoo ta'e irraa bayaa Samboda anaa fi miidiyaa waluu hin agarru garuu viidiyoo waan ciccitu guyyaa hunda waan arganiif waan akkas tukuratiitti godhu fakkaata malee an akka ijoollee biraa miti sa'a 3 sa'a 4 sa'a 5 nama taa'uu danda'u miti nama baay'ee waan akkasii hin beeku manaa manuu miti yaadatu seenee beeku jechuudha. Osoo karaa deemtuu hattuun silkii sirraa hattee ni beekti. Silkii. Okay. Laayivii seentee osoo giiftii takka illee hin harkatiin baatee ni beekta. Ni beektaa moo ni beekta? Gaafiin sirreetti kaa. Gaafiin eeyyeen yookiin immoo lakkiidhaadha. Gaafiin godhe yookiin lakkii hin goone yoo waan kana gootee siin jee godhe yoo gootee jiraatte yookiin immoo lakkiidha jettee deebiste. Akkana jetti osoo ni beektaa osoo hin ta'in ni beekta. Okay, ni beeytatti fudhadhu ni beeyta ayyee. Laayivii seentee osoo giiftii hin tannamin. Laayivii seentee osoo giiftii namni naan kennin. Ani osoo namni osoo gizee ani osoo seene salaamu alaikum osoo jedhe giiftii naa kenna lakki agarre hin jedhu. Oh, okay. Ayyee. Maaliifin feemasa ta'e jettee sheenoyitee ni beeyta? Beeytu. Okay. Nama arrabsitee deebitee dhiifama gaafattee ni beeyta? Nama arrabseemu. Namni arrabsee dhiifama gaafatee jira. Nama dhuunfaa moo nama baay'ee walitti ba'uudhaan beeku. Nama dhuunfaa. Nama dhuunfaa akka dhuunfaatti wallolleen namni dhiifama gaafatan jira. Okay. Oromoo ta'uu ishee qofaaf dhiibbaan sirra ga'ee ni beekaa? Oromoo ta'uu ishee qofaaf akka ilmoo Oromoo miidiyaarra jirutti dhuunfatti dhiibbaan sirra ga'ee ni jira Oromoo ta'uu ishee qofaaf. Miidhaa wayii. Okay. Jooni irra ga'ee jiru mootota kiyyarra ga'ee yoo taate malee waliin yoo qoodate malee. Ilaalcha gandummaatiif jecha nama akkaan wal kabajjuu fi wal jaalattuun wal dhabdee bebeeta. Lakki. Okay. Haadha seenaa irratti ni fuudha jettee kabiroo laallattee ni beekta.
Abodi Agora way of Kesa and Abba Kigere Wagala Madura Jana Jane Ture Tau did the override this. Asibas tubo. Yeah, I'm Kesa Sibasa Jeteti Wagala Mokanua, the Agora the Kajana Jane Ture. Aya. Bodavaka Intelor of Kesa and Abasu with him and Makia and Airwood in the right. Okay. Dubartii qabaltee ni beeytaa? Eh? Dubartii qabalaan dhoyitee ni beeytaa yookiin qabaltee dhoyitee? Akkama Marata and Dubarti and Target Kamadare. Okay. Gaafiin itti aantu yeroo hedduu as gubbaa dubartoota hojii adda addaa waliinis laayiviinis seentaa bareedduutii jettaanii simpuudha kaanis jettaa. Haati seenaas yeroo san maaltu itti dhagahama? Hin hinaaftu yookiin lakki oggu laayivii irraa baatan waan kana akkanaan jaaladhu dhiisi isiniin jettee ni beekti. Oma ittiin dhagahamu dhiisile naan jettee. Masha Allah. Wallahi inuma milkooyte. Okay. Galatoomii gaafiin akkana jettu namoota sadii TikTok kanarraa dinqisiifattu yookiin bikka guddaa qabduuf eenyu faadha? TikTokii kanarra dinqisiifatanuu jira otomaata asiin gaareettuun guyyaa biraa waa balleessa. Okay. Nama sitti aanan akka hiriyeetti akkaan jaalattu ayyee dhiisa gaafii siifis sirreessa ayyee akkanatti yoo hiriyaa si jajjaboo sadii ka TikTok irra waliin jirtan. An TikTok irraa hiriyyaan qabu lakki. Haay. Warri as gubbaa akkana laayivii hojii teessanii saahiba kiyya waliin jirtanoo? Carrumaa waliin nu fida. Astaghfirullah. Rabbi akka asiniin nama kaachisiisin. Hay. La ilaha illa. Okay. Taa'e viidiyoo kana ni ilaalanii booda. Saahiboonni hanqee. Eka halalan ebalu jedhee adamaan agata jechuurra hunda waliin qabee ganuu naa wayyi. Okay. Namoota shan akkaataa dinqisiifattu wal duraa duubaan kaayii jaa artistoota keessaa wallistoota Oromoo keessaa nama shan wal duraa duubaan akkaataa isaan itti dinqisiifattuun darajaan kaayi. An nama sheekati sirban dhageeffatu. Amma wallistoota walitti buusurra yookiin filachurra jettee maami? Okay, ani siddir dhugaafii biyya keessatti yoo himuu feene irra sii dabra rakkoon qabu. Ni dabarraa Ofitti aarsuun barbaada. Okay. Nama lama osoo isaan TikTok dhiisanii jettee hayaattu ni qabdaa. Jara kana osoo arkuu baadheettee nama yaaddu nama lama. Maal waan xiyye nyaatama waan xiyye nyaatama qabu waan waan. Okay. Dogoggorri guddaan ati miidiyaa irratti hojjettee osoo hojjechuu baadheettee itti isheen hojjettu ni qabdaa. Ani waan godhati takkaa seenee hin Okay. 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 Gaafiin itti aantu Dr. Asliin Quraanaa qaraatee ni beektaa jetti. Yoo qaraate hangam qaraate? xiqqoo maqara'e. Aguma xiqqoo miti qare. Aguma mani kara ol qare. Okay. Qaraatee jirta. Okay. Yeroo hedduu Umuseenaa maal jettee yaamtu? Jechoonni ati itti yaamtu yookiin Umuseenaan alatti jechi yeroo hedduu jettee ni yaamtu maali? Haadha seenaati. Umuseenaan ala hin baane haadha seenaatiin ala. Haadha seenaati ka Umuseenaan alatti. Afaaluma jijjiirtee dhaayuu jirtaan haadha seenaatiin ala. Hai. Osoo seenaan hin dhufin okay sirraa hin gabaabsa. Hayyee. Jamee jedhaan. Jamee. Okay. Mee
dandeettiin ati artii keessatti qabdu maali? Ni qabdaa dandeettii artii keessatti? Qotee bulaadha. Artii keessatti hin jedhe. Artistii miti kaan deemaa taate duugora gaafa akka. Diraamaa dalaguun turee naan jette barree buntana. Dalageetiin turee naan jette. Artii keessaa diraamaan. Diraamaan sun barka artistoota gurguddaa sanii dhiitama akkanumaan sagalee wal waraaban kana. Egaa artistoonni jalqaba tiyaatirraa eegalamaa miti. Artiin jalqaba bar tiyaatirraa mana barumsatti eegalamee tiyaatirarra daleedee akkasitti ol guddachaa deemaa bar. Dandeettiin ta'e taatiif hin beektu ta namnis hin beekne ni jira. Ani waa fakkeessuu hin danda'a. Akkasitti immoo aartii keessa seenee wanni yaalan jiru ammatti uummata xiqqoo hiriyoota wajjin godhan tanatti viidiyoon vaariyaaliin bayaa yuutuub irrallee yoo ta'e feesbuukas tiktook irrallee namni akkuma gaariitti itti boohara waan sanii gama kaanitti gama aartiitti jecha osoo guddifne yaani meeshaa gurguddaan takka kaameraanuu waraabamee beeku waan silki maali malee. Yeroo garii muuziqaa yookiin nashiidaa yeroo daleeddu yeroo takka takkaanu viidiyoo yeroo laalanii qofla walleen yookiin nashiidaa raayyaa waan biraa jiru ati jala jetta. Yeroo takka takka daayirektii waliin qunnamsiistu. Waan sanatti firratti agartee jirtaa ni beektaa? Ni beekaa ani ati waa'ee aartii nagaafannaan qotee bulaadhaas hin jedhe bara. Uummanni kun akkaan artistii ta'uu barbaada. Ani aartii waan kiyyaa miti na yaamne. An qotee bulaadha. Qotee bulaan gisee qonna ofii geeffatee loon ol galchee ka sirba jaalatullee ka nashiidaa jaalatullee eeguma inni kutee duubarra fiiga akkas an duubumarra fiiga. Waan istaayilii ijoollee zabanaa tana keessaan qabu an gisee madhageetti gurri nama guddaa kullee dabarsaa duubarra deemu. Gaafiin Joowar wajjin walli qunnamtaa Joowar wajjin hariiroo bareedaa ni qabda. Yeroo hedduu Joowar gadhiiftaa Joowar bakka guddaa akka qabduuf ni agarra. Hariiroo waliin ni qabdaa Joowar waliin. Joowar dabalatee aktiivistoota Oromoo namootaan gurguddaa wajjin hariiroo ni qabdaa. Nama sabaaf dalagu nama dhugaratti icha tokko jaalachuuf gadhiisuuf dinqisiifachuuf akka parsanaalii wal qunnamuus hin barbaachisu jedhee amana. Ati yaalle jechuun wal qunnamuuf wal hin qunnamne akka piraayiveetitti akka dhuunfatti akka namni tokko Joowarii wajjin wal arkutti inboksiinis ta'uu bilbilaanis ta'u waliin agartuuni. Ani inboksiin nama barreessuu ni saalfadha keessattuu warra gurguddaa sheekota aktiivistoota hayyoota waan akkasii kana takka dubbisee beeku jireenya keessatti. Yoo namni na dubbise malee nama dubbise ni qaanfadha. Waaw. Kanuma isaaniin waliin dubbisnee garuu oguu isaan dhugarra dhaabbatan bira dhaabbatte jechuudha. Hojii isaanii ilaaltee bira dhaabbatte bar bira dhaabbachuuf keessan dubbisuus hin barbaachisu. Waaw. Waan ajaa'iba. Gaafiin tun asaantirraa dhuftee sooshaal miidiyaa malee ogummaan biraa taati qabdu maalii sin jettee asaantiin talammadaa talammadaa ittiin deebi'aa jalqaba irratti sooshaal miidiyaan ala dandeettii danda'e ogummaan danda'e maalii sin jette. Lafa qotuudhaa jedhin. Lafa qotuu fi qotuu qofa. Lafa qotuudha jedhin. Ayyee lafa qotuudha as jala jirti. Talammadaa waan uummanni kee giiftiilee adda addaa waan adda addaa siif kennurraa uummata kan kee ati yoo hangam maaliin bira irraa dhaabbattee waan uummanni giiftii fi waan adda addaatiin si bira dhaabbatanirraa hin jirtu. Gaafii lammadaa. Akkam. Amma geema yeroo taphattuu giiftiilee waan hedduu bu'aa irraa argatta. Bu'aa sanirraa nama rakkates haa ta'u akka sabatti yeroo akka naannootti haa ta'u wanni irraa arjoomte yookiin irraa kanniteef ni qabdaa sin jettu. Waan nama goote ol baastee himuun hin ta'u kaa. Garuu asirratti tagoote hedduu qabda. Osoo laayivii teessuu nama waa bitteef silkii maallaqa erkiteef asirratti agarru dila agarree jedhamtu nama dhuunfaa gaa parsanaalii. Anamma amalli kiyya kan beektaa abdee. Yoo namni giifti yuu miti akkanumatti anaa birrii 200 harkaa qabu namni natti dhufee asli
وانا كان ركعتين أنجري دبلا ما ثنا ما كنّي دبلا ما تبا وانا جمسي جسم بربادة مرة لما وعودوما كبتو متي وانا كذي ثنمو أنا بلو أكنا قري بلو أكنا قري يشوف دبچو هم بربادو هي دولة بيكو وانا ما بس يوم نمني تسانات تيجي ركعتين أنجري كويسا سنامن سيفته يو أركا كبار نقول أبي ebalu gore ebalu ise hiyar beko daru yero ba ye kan magoro le ufarga takata ko samu ke to demo yo barbare dab Wow, okay, galatoom. Waa'ee dhimma gargaarsaati wal qabatee waan gargaarsa namoota adda addaa ka gargaarsa guuran ispeeshaalii ka biyya keessa jiran tahee warra laayif irrattis gargaarsa guuru maallaqa kana yeroo guuran cinaa takka ni fudhatanii jaaniitii wanni dillikaati. Ifi warri biyya keessa jirulleen biizinasaa fi akka dalagatti waan kana dalaganii jaan. Asliin bakka gargaarsattis akkuma reefu ni hirmaattanii argamtasi waan kana hoo hangam takka irraa beeyta. Dhugumaan warri gargaarsa namaaf guuru kun maallaqa cinaa takka parsantiin irraa fi ni fudhata warri fudhatu ni jira. Hangi ati irraa beeytu ni jira waan kanarraa. Ani gargaarsa ana kan uffatti irratti hirmaadhe gargaarsa lama qofa lamaan san irratti homaa waan nuun kennine itti arrafamne iyyuu warra gargaarsa guuru yoo gaafatanii wani yore. Ana kan uffatti namni yoo rakkadhe naan jedhe hoomasa waan akka 200 300 ka Itoophiyaa kana waan argee waliin darbee fi bira taraa akka fakkeenyatti nama dhukkubsatullee takka sagantaa qabeen beeku yoo tasanatti osoo waan akka sagantaa isaa rabbi laaffisee na laaffisee yommuu san guura fi isa sagantaa qabaniitiin gargaarsa guuran gargaarsa uummata keenya ka shirkaatee fi ka uummata harargee ture. Isa mootu nuti waan nuti kennan kaan ustaaz Anasitti ergine kaan ustaaz Yaaqubitti ergine sheekotii tokko ka harargeeti tokko ka Arsiiti lamaanuu ifaajetee sani jedhanii homaa irraa nuu kennine uummanni illee homaa nutti kennine akkasuma yoo waan akkasii jiraate nuu kennaa lamaanuu kana gargaarsa guure. Okay. Galatoomii waa'ee kaan gandummaan wal qabateeti yeroo hedduu wanni kun kara biyya Arabaatirraa ka dubbiin gandummaa tuni akka nama ilma Oromoo tokkotti yeroo balliftee yaaddu dubbii tana namni gariin diyaasbooraatu duuba akkana godhaa jaan gartee ati waan kanarraa hagam beekta yeroo wanni takka kaate ammas ummatummaan keenya maaliif biyya Arabaa qoftiin gandummaa kanarra xiyyeeffatee wal fixa akka alagaa wal fixu jaala maaliif waan san walirra xiyyeeffata warra Arabaa qofa biyya Arabaa jiran qofa maaliif? Biyyoota baay'ina waan kanatti ijoollee suuritu qaamaan waltuma waliin bahee kan waltumu kun waan diyaaspooralleen ergeef godhamu osoo hin ta'in achillee godhamu osoo ta'in waan biyya isaan seerri hin jirreef naannoon ijoolleen itti waltumtu kun baadiyyaa waan ta'eef lafti seer-dhablummaa mijataa waan ta'eef keessatti wal miidhan malee waan agasmara silaa osoo seerri jiraate amma lafa biraatitti biyya biraatti amma Dubaay namni jira Ameerikaa jira asuma Kaayiroo kana namni jira kanatti wal argaa olaa waliin tuqu garuu Saharaa suuduu kana keessa waan akka biratti namuu deemeetiin qawwee hidhatee jiraatu namni waltuma malee waan hedduu dirasi waan miidiyaarraa kana namni walitti ergee wal tumsiisuu danda'u osoo seerri jiraatu akkatti fudhaa. Thank you. Biyyattii isaa seerri hin jirre waan jedhu. Okay. Galatoomii mee suuraan tun maali suuraan tunoo bara kami doktor yoomi suuraan tun lamaanii asluma aslii dhugaati yoom ture wanni kan kee jalaa hin fuudhe aslii doktor aslii jee suuraan kan kee jalaa hin baase bara kam ture barri kun? Suuraan kun ka bara kutaa 8 barannuuti ka achi wannoo fudhachuuf maal jettanii maatirikii moo maali kan fudhachuuf uffata warri shangaa gurguree naa bite akka barsiisaa kennaa naa bitan mala jedhanii. Garnaacii ture. Okay, uffata toophii ture jechuun uffanni kun gaafa sanitti. Daarektara malee namni biraan godhatu naannoo keenyatti. Okay, so namni jijjiiramne hin jiru maashaallah. Okay, awwa akkamitti irraa hafan suuraa? Okay. Galatoomii doktor gaafiin dhumaa
gaafiin dhumaatii fi tadhumaa karaa gaafii xumuratti deemu jira. Umriin tiyya yeroo hedduu an 40 jetteeti dubbatta. Dhugumatti umriin tante 40 karabbi sheerku. 42 Wallahi je. wallahi La ilaha. Me maal kheetto 42 fakkaata amma waan ajaa'iba. Hin fakkaattu war. ni mara kura sagal 76 dhalate Akka Itoophiyaa. akka Itoophiyaa Anu shakkee kaleessa kana abbaa kiyya deebi'ee wal gaafanne abbaan kiyya 60 ana 42 Mashallah, mashallah. Hiriyaadha waggama 18 mana dura jira waan akkasii. Wallahi waan ajaa'ibaati. Yeroo hedduu ni agarra waan qorsu fakkaanna. Okay. Gaafiin dhumaa yeroo hedduu ani doktora keessanii jettaan ummataanii maal irratti doktorummaa kana filattime ati? Ani moo Yaa. doktorummaa maa irratti filadhee waggaa 27 baradheefi filadhee miti bari hin baradheefi. Ni baratteef? Waggaa 27 hin baradhee bar asiyyuu miti akka keessan daftara qabadheen barannee bar bofaa fi raacha fi raammoo garaagaraa nyaataan chaayinatti baradheefi. Nama yeroo jalqabaatiif doktorummaa funya qurquriin ummata kan akka hin agartee si malee hin agarreen. Hin jirullee. Amma namni asii jedhee namaa muun saalfata karaa kana gubbaa osoo na waliin deemte. Naafi ifaan mucaan baanara idiit godhu irratti ol qabne doktor jettaa moo aktiivistii jettaa moo aslii tiktaaker jettaa doktorii jaaddaa jee ayee doktor jeerii jee nutu irra wal qabne waan kana. Karaa gubbatti nama sadii moo afur ta'in dhufanii tokkochi asii jedhee na waamna ifaan faantu hin saalfatti ijoollee nama hiriyoota kiyyaatu asii naan jechuu hin xaafatan ittiin tolu yoo doktor jedhee na waaman itti tola jaratti. Mashallah. Tole daawwattoota keenya gaafii fi deebiin sa'aa takkaa fi cinaa Dr. Aslii waliin goone tana fakkaatti osoo sagantaan xumurre dura carraa Dr. Asliifiin kannaa Dr. Asliimee waan jettu dhaamsas akka yaadattis waan qabdu guutuu uummata keetiifis dhaamii kan booda dhimmitti aanuddeen. Jalqaba irratti namoonni 2,700 as jala teessanii taabsaaf gootan kompileenti gootan hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaa abbaan sagantaa kana nu qopheessallee abdii shoo'atillee galatoomii inni biraan immoo hawaasni keenya akka biyya alaatti keessa jirtan hundi keenyayyuu wal haa jaalannuma jedhan kan namummaa dursaa oromummaa dursaa hunda caalaa diinni oromoo ta'uu keenya jibba waan ta'eef warri humna qabnus humna hin qabnes oromummaa keenya wal haa tumsinu wal haa jaalannu rakkataa keenya haa gargaarannu wallaalaa keenya haa gorfannu beekaa keenya haa jajjabeessinu hayyuu keenya haa dhaggeeffannu dhaamsuma jedhu qaba dubbachuu baay'ee dura wal dhaggeeffachuu haa barruu isuma jedhu dhaamsa qaba waan biraa dhaamsa. Tole irra deebi'ee sagantaa tiyyarratti haa jetteen harkamuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhuus hin jechuu barbaada hanga sagantaa birootiin yookiin waan biroo irratti haga walitti dhufnu nagaan naa turi naa galatoom doktor nagaan tur. Tole daawwattoota keenya hundi keessanuu hedduu galatooma kan mana teessanii nu daawwachuu turtanii. Namni kun hundi seenaa mataa isaa qaba amma Dr. Asliin jamee qarraa arra kaayiroo ga'ee gaafiilee dhuunfaa dilata akka silaa haniin gaafadhu irraa hin dhiise beekaa fi so namuu as gubbaa kaaraktarri ittiin nuti jirru kaaraktara adda addaati garuu immoo baakgiraawundiin keenya kabiraati. Kana waan baqattummaa fi waan adda addaa akka irraa baratanillee waan dhuunfaa isaa abdiin qaba. Asuu akkamiin? Nagaya? Nagaya.
مالتات Inte? Haasoo jirtan soo maalinte sin ما في dhaggeeffadha. اوكي يرو تكا وان تكا فيفر تكا نمني كمدي لما كون وصوم بين يرو تكا asuun kuma 98 irra jirti kuma 100 fi sagantaa osoon cufin dura yeroo takka asuu gattu qaatuma follow godha at least kuma 99 illee ta'u galchaadha yeroo takka hundi keessan gattu qaati asuu kuma 100 naa galchaa obboleettii tiyya qaalii taniin akkaan jaalladhu yeroo takka hundi keessanuu follow naa godhaa fi sanbooda next sagantaa challenge yookiin keessummaa biraatiin walitti dhufna namni asuugaa namni follow hin godhin yoo jiraattan mee Galatuma hedduun narraa qabanii warri hin qabne haa godhanii. Warri hin qabne namni gadi hedduun irraa qaba. Namni irraa hin qabne namni hin godhin yoo jiraattan yeroo takka tuqaatii godhaadha. Asuu dafaagaa osoo hin beeyin. Next challenge amma keessummaa biraatiin isin dhufna mee namni meeqa godheessu 500 wajjin jira. At least 99 godhaayyee namni 500 qabu. Bakka keessaan wal gamaggam. Nootbuukii peejii takka guutuu barreeffadheetiin siin eegu jiru. Ana ammoo. Akka biraa bareedaadha. Nama biraatiire. Okay. Mee irra jirtan 500 irra jirtanii asuu namni hedduun si godhee jiran saafaloo hin beeku. Yaa. Okay, galatooma next eenyu feetanii eenyu isiniif finna yaada keessaniis yaada keenyas wal bareedneeti keessummaa biraatiin isin dhufna inshallah. Mee komentii asu nama keessummaa qabachuu jirta nama joo jiran. Ni Marian. Asu. Cufuun fadha live. Cufu. Akkam jettu? Tokko cufiiti. Seenuu feetanii? Galateeffadhu uummata. Yaa hayyee. Eenyu jira nama eetu jira? Lakkee inni baa sagantaa tiyyu xumure. Wantuma MK tara takka geessiti. Tara takka kokkofalchisee aboo waan gadiin bu'a. Maaliif gabbuutu duuba hojjuma teenya? Hayyee. Oye. Dabi irratti darbi maal qabda? MK follow godha. Injira dura. Seentee garuu laayiviin viidiyoon hin jiru akkanuma jirta. Teetii sahaabde ni nagaran. Okay, yeete agarraan ani hin argu. Okay. Onnee too jaalalaa siitu bane ullee na keessaa qicattee na daajan qabullee osoo hin hambisin humaa xuruurallee natti dhiyaadhuutii na godhu jaalallee jee gaafani waa'ee miira koollee hin sodaatin naan jettee naggooti hamilee awwahi nama naa silaan beekee akkana natti taphatu jirtii irra beekuun ganaa jeetiin gaafadde anillee neefana intalta jibduu na dhageessin baana eega himuu sodaatte kabiraa wal feena bantee maa banaa na keessaa hantuutaan na seenaa jeebeete. Ololol. Warri shifeera baay'ee wayas jala jiraata shifeera baay'ee takka jennee fi goolabna. Okay, hin jiru. Itti uffayyee ni cufna. Baajaajiin deemaa hojiin koo shifeeraa. Anis akkuma nagartu umrii koos dardaraa. Kanan guyyaa tokko baajaaj xiyya kaasee maaddiyaa geessee benziila obaasee maallaqaan funaanuuf ispaaltii irra baasee. Harka na dura qabattee ispaaltii cinaa dhaabbattee wayitan isii arguu fireenaa fi firisoonni bakka gadhiisee badee. Bakka ispiikoo ofirra godhattee bakka gommaatis joordaanii kaayyattee paalaawartiin immoo bireesii ilkaanii qabattoon hirmaatis baatirii lamaanii haalaa fi amala caggootee fe'attee bareedina ammoo gaabbinaa kaayyattee mastaasa duraatiif maanzaraatu ta'e lakkoofsa gabatii sheeppii bakka bu'ee kun seera tiraafikaan hoggaa madaalamu jaalalli kotorbaantiidhaan nuuf haa gaafatamu walaloo galatooma. Thank you. MK galatoomi ulfaadhu mucaa xiqqaa wal dhufaa jiru kana fuuldura sagantaa tila waliin goona inshallah. Asumaan qabadhaa maamila tahaa fi foloo godhaa waan inni gadhiisu hordofaa. Thank you MK qiyya walitti deebina nagaan naa turi galatoomi. Ayyee galatooma. Kabajamtu
أدي kabajama bakka hojii bareedaadha أوكي نمي wala بس galansaa أوكي بلين فيها كمين ناجر تر كم ترى سكنتان إسنيته بريدة تريمي سو أدبا نمان تنا إن شاء الله شيخة نموني سجرتني لين شيخة نيكستي في دورافني يلا إن شاء الله شيخ إني فيتني سو روحين سربرايز خدير مرتو 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 اوكي خدير مرتو هيا نيا الله خدير مرتو نيا الله ان شاء الله يوني في خميس جتوفت ديوس علينا صوت الره يو خميس جتوفت خدير ولين دفنا وغينيس خيسو ما براتي ولين دفنا هدوني سنغالتهم فدا بك قدانا قبدني بك قداني سني قبا كلتهم الفدا نجي انترا ولتي ديبنا سكنتاتي يتمره باي